Gaafa tokko dubartii takka abbaan mana isiidhaa irraa aakhirame isii fi ijoollee isii lamaan miskiinummaan akka malee miite. Abbaan mana irraa kireeffatan waan kafalan dhabnaan mana isaarraa ari'e. Haa ta'uutii garuu rooba hamaa fi qabbana hamtuu keessa biyya sanirraa ba'uu murteessite. Akkuma biyya sanirraa baateen ganda biroo seentee yeroo ganda san seentu ijoollee isii lamaan masgiida jala dhiistee waan nyaatan barbaaduudhaaf ganda keessa deemuu eegalte. Osuma deemuu jirtuu manguddicha tokko agartee waan isiin taatee fi seenaa isii mudannoo isii cufa itti himte anaa fi ilmaan kiyyaaf waan nyaannu beelaan nu jira nuuf kanni jettee gaafannaan waan dubbatte kana irratti akkan si dhugoomsu ragaa qabdaa je'ee fuula itti guure. Haa ta'uutii garuu isiin tun akkana jetteen an biyya tanaaf haarawa naman beekuun qabu jettee haala qalbii cabxeen booyaa biraa deemte. Osoo karaa boo'aa deemu jirtuu manguddichi nasaaraa tokko dhuftee waan taatee fi mudannoo isii cufa itti himnaan akkana jeen marhaba koota karamana kiyyaa je'ee isii fi ilmaan isiidhaa irra bareedaa uffataatii fi nyaata gaarii kannee fi beela hamtuu fi qabbana hamtuu san jalaa boqochiise. Haa ta'uutii garuu manguddichi guyyaa isii ari'e sun rafee manaabaan jannata keessatti fooqii ajaa'ibaa tan bifa adda addaatiin dahaba gosa gosaatii fi akkasuma daa'imandii adda addaatiin faayamte argee laalee ajaa'ibsiifatee rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam manaaba kana keessatti gaafate yaa rasuulallah fooqiin akkaan faayamtu tun eenyuuf qophooyti jee gaafannaan rasuuli rabbii gurbaa muslimaa rabbii fi dhugoomseef qophooyte je'eeni. Akkas taanaan an gurbaa muslimaa rabbii fi dhugoomse jannaan jecha kee kanarratti waan isiin dhugoomsu ragaa qabda akkuma ati intaloo arraan tanaa ragaa qabda jetteen sanitti ati nama muslimaa rabbii fi dhugoomse ta'uu ragaa qabda jeen rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam qaalicha horrifatee hirriba keessaa utaalee yaaboo arra maalumaan na dabri wayyaa khasaaraa toojee isii tana barbaadu ganda keessa deemu eegale. Bakka isiin jirtu dhaqee qaalicha saniin akkana je'een yaa obboleessa kiyya diinaara kum tokkichaa kana fudhadhu intala san naaf deebisi jee gaafannaan qaalicha akkana jeen waan ati barbaade deemtu san argannee jirra nuti fooqiin ati manaaba garte sun naaf qophooyte naaf uumamte je'eeni. Wallaahi eda hin rafne hagan islaaminaa naa fi maatiin tiyya harka isii irratti qeeballutti je'eeni. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam manaabaan akkana naan jeen gaafate aboo intaloon sun ilmaan siitii wajjin si bira jirti jee na gaafate yaa rasuula rabbii na bira jirti je'ee an deebisaa kaninaaniif fooqiin bareedduun tun teetii fi tamaatii teetiiti jeet ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam na gammachiise alhamdulillah je'eeni deebisaa kanneefi. Ergamaan rabbii manaaba keessatti hadiisa kana naaf dubbise jee qaalichi namni haajaa obboleessa isaa keessatti ta'e rabbiin haajaa isaa keessatti ta'a. Namni rakkoo takka nama muslima irraa oofe rabbiin rakkoo isaa irraa oofa. Namni muslima tokko satare eebii isaadha rabbiin guyyaa qiyaamaa isa taranaan jee natti hime. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam haala kanaan na gammachiiseeti waan ati barbaade deemtu argannee jirra je'ee deebisaa kanneefi. Qaalichi sheenaa jabduu sheenawee wayyaa sheenaatu silaa an isii gaafachuu baadhee isilleen dhugaa dubbachuu baattee toluma itti oole araniyyaati jaan numa milkaawa je'eeni akka malee sheenawee ajiriin guddoon tun isa dabarte. Yaa obboleessa kiyya seenaa tanarraa maal hubattaa maal barattaa carraa keerii si qonname cufatti fayyadamii dalagi waan rabbiin sadarkaa kan kee itti ol si fuudhu hin beekamu waan ta'eef waa hunda keessattuu rabbii kee sodaadhu waan daleeduun duratti rabbii kee tirra lakkaa'adhu akka qaalichi kun beela hamtuu fi rooba hamaa san keessaa beela hamtuu san keessaa isaan baasee akka malee isaan tajaajilee rabbiin sababa saniitiin islaaminaa bareedduu kannee fi akhiratti illee fooqii faayamtuu akka malee nama ajaa'ibsiiftu kana rabbiin qunnamsiisee qaalicha kana milkeessatti rabbiin si milkeessuun mala.